Walitti deebinee daawwattoota keenya daraartuu oduu qindeessiteef guddaa galateeffannaa Dr. Sanbataa Guuttataa wajjin argama. Waa'ee dhiibbaa dhiigaa dubbannee walitti deebinee amma immoo waa'ee dhibee sukkaaraaf eeggannoo namoonni dhibee sukkaaraa qaban gochuu qaban maal kan jedhu wajjin ilaalla. Dr. Egaa dhibeen sukkaaraas dhibeelee namarra turan fayyuu hin dandeenye keessaa tokkodha. Kanaaf namoonni umurii isaanii guutuu eeggannoo gochuu qaban qabu, qoricha fudhachuu qaban qabu. Isa kan ammoo maybe namoonni dhibee sukkaaraa gaafa qabaatanii qorichumatti kennaneeti gashina yeroo dheeraa wajjin fudhannee kana gochuu qabdaa kana gochuun qabdu jennee itti himnu. Har'a pilaatfoormii kana irratti yookaan Yookoo Dooktarii irratti kan irratti dubbannu namoonni maal gochuu qabu kan jedhu wajjin ilaalla. Mee namoonni dhibee sukkaaraa qaban eeggannoo akkamii of isaaniif gochuu qabu? Egaan sukkaarri maalidha? Dhibeen sukkaaraa nanna keenya keessa sukkaarri jira. Garuu sukkaarri sun hamma barbaadamu olitti nanna keenya keessa yeroo kuufamu nanni hin barbaadu sana. Sun egaan sababa qaba nanna keessatti jechuudha. Sababi isaa wanti sukkaara sana fuudhee gara seeliitti akka inni hojiirra oolu godhu insuliiniin yookiin hir'inatu jira. Yookiin immoo nannatu isatti insuliin insensitivity jira. Waan nanni suni seelonni suni baay'ee seensii gochuu didaniitu fudhatan of keessatti. Yeroo sana nanna keessa yoo ture, dhiiga keessa yoo ture, sukkaarri suni miidhaa fidaa deema. Warra akkuma dhiibbaa dhiigaa jenne kalee irratti, ija irratti, onnee irratti ta'uu, sammuu irratti, narvii hundumaa irratti deebi'ee garuma naannoo lafee irratti illee maaliif narvii irratti rakkoo waan fiduuf hidda dhiigaa irrattis waan rakkoo waan fiduuf gara buusaa gara miidhuutti deema buusaa naannoo irratti. Kanaafi sukkaarri yeroo jiru fakkeenyaaf erga baramee jechuudha innis akkasuma akkuma dhiibbaa dhiigaa jalqaba lakkoofsadha. Lakkoofsa isaatu gara malee ol ka'a. Kan mallattoo qabu jira kan hin qabne jira. Warri type 1 jedhamanii mallattoo sukkaarri nanna keessatti dabaluutu qabu. Warri type 2 jedhaman garuu mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'u. Baay'een isaanii hin qabanis. Kanaaf isaan warri type 2 suni dhiibbaan yookiin balaan erga gaheetti kan isaan dhufan. Kanaaf akkuma ammas illee jenne dhiibbaa dhiiga kan baruu danda'amu yeroo namoota baay'ee irratti lakkoofsa isaa ilaalaniiti waan ta'eedhaaf sukkaarris akkasuma lakkoofsi isaa ilaalameeti kan inni baramu. Sanaafi erga inni barame garuu akkuma dhukkuba kamiiyyuu ogeessa fayyaa sana wajjin sirriitti mari'achuun barbaachisaadha. Egaa maree keessaa tokko qoricha akkamitti fudhachuu akka qabanii lammaffaa immoo haala jireenyaati. Haala jireenyaa fi maal gochuu akka qabnu tokko haalli jireenyaa gaan tokko sukkaara sana wanta baay'isuu danda'an irraa of eeguudha. Sukkaara maaltu baay'isuu danda'a? Tokko sukkaaruma nuyi fudhannudha. Shaayee bunatti sukkaara nanne dur baadiyyaatti hin beeknu kana. Duwwaa ashaboodhaan yookiin duwwaa dudda waan ta'eedhaaf buna amma garuu sukkaarri dhufeera gara baadiyyaattis jira waan ta'eedhaaf sukkaaratti naquu dhiisuudha jechuudha. Sun waan dabaluuf lammata dhugaatii yookiin nyaata warra sukkaaraa mimmi'aan kana warra kana yeroo jennu warra gosa lallaafaati. Soft drinks deebisee jiusittis yeroo qophaa'u sukkaarritti dabalama waan ta'eedhaaf warra akkasii irraa of eeguu keekii fa'a isaanis sukkaara qabu. Warri kuukis warri jennu kun naannoo magaalaatti gan isaantu barama. Naannoo baadiyyaatti agadaan kun amma sukkaara baay'ee qabu waan ta'eedhaaf isaan kanarraa of eeguu. Sukkaarumtu sarraa hojjetama. Sarraa hojjetama waan ta'eedhaaf achitti gan warra kana amma danda'ametti irraa of qusachuutu barbaachisaadha. Itti dabalee wanta immoo sukkaara hir'isuu danda'an jiru. Nanni keenya keessa sukkaarri sun akka inni konsiiyuum godhamu yookiin akka nanni keenya itti fayyadamu kan godhamu. Fakkeenyaaf sosocho'iinsi qaamaa kan madaalawaa ta'e nama sanaa fi inni barbaachisaadha. Dhibee sukkaaraa wajjin immoo rakkoo biraa kan geessisuu danda'an jiru walitti wal qabatanii. Fakkeenya dhiibbaa dhiigaa safaa laallachuu gosa nyaataa keessaa immoo ammasii warra akkas dibatitti baay'atu kana waan akka coomaa ta'uu dhadhaa ta'uu wanti inni itti baay'ate irraas of eeguuni balaa sukkaarri sun geessisuu danda'u irraa nama ittisa jechuudha. Kun egaan gosa nyaataa fi maal waan gochuu qabnu keessaa bifa nyaataa keessaa tokko
kaan amaloota kan biraadha kan sukkaara dhibee sukkaaraa yookiin dhiibbaan dhiigaa yoo jiraates kan deebisee balaan fiduu danda'u sana ammeessan immoo jiru yookiin ofii isaaniitis rakkoo geessisan jiru. Tokko alkooliidha. Inni garmalee dhuguun yookiin namni tokko yookiin dhuguu dhiisuu yookiin immoo murteessuu danda'uudha amma dhugan. Sijaaraa xuuxuudha. Sijaaraa xuuxuun inni gaan akkuma dhibee amma haasa'aa jirru kan sukkaaraaf kan dhiibbaa dhiigaa warra jenne kana olittiyyuu nanna keenya keessaa bakka baay'ee miidhuu danda'a waan ta'eedhaaf amaloota akkasii irraallee of eeguu. Ulfinni qaamaa garmalee akka inni hin daballeefaa to'achaa deemu inni kunis barbaachisaadha jechuudha. Kun gaan gosa amala warra jennu kanadha. Itti fufee gara qorichaatti dhufna jechuudha. Qorichi hin barbaachiseera taanaanii egaa sukkaarri lakkoofsi isaa hamma barbaachisu ol taanaan qoricha nama barbaada. Qorichi sun egaan insuliinii ammas maal jennee insuliinii turrate yookiin immoo hojiin isaa sirriitti hojjetaa hin jiru waan ta'eedhaaf yookiin insuliinii warra hir'ate irratti insuliinii barbaachisa. Isaa fudhachuu maaliif barbaada? Sukkaarri suni dhiiga keessatti garmalee akka inni ol hin kaane gargaara waan ta'eedhaaf isa gaan dhaabnaan sukkaarri deebisee ol ka'a jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa barbaachisa. Yookiin immoo kiniinii ta'uu danda'a. Kiniiniin kunis guyyaa guyyaatti fudhatamuu warri qaban jiru. Waan lamatu hordofama. Tokko sukkaarri sun bakka barbaachisu jira garmalee ol hin kaane akka inni ol hin kaane to'achuudha. Garmalee akka inni gadi hin buunes immoo to'achuudhaa fi hordoffii lakkoofsa sana barbaada jechuudha. Sukkaara isaanii yeroo yeroodhaan dhiiga keessa hammam akka inni jiru. Sababa qoricha fudhatanii fi baay'ee gadi buusuu danda'a. Baay'ee gadi buusuu danda'a. Yookaan qorichi sun hin geenye ta'ee immoo amma ol dabalaas jira ta'uu danda'a waan ta'eef hordoffiin baay'ee barbaachisa jechuudha. Dhugaadha. Isa hordoffiin sanaaf barbaachisaadha jechuudha yeroo yerootti. Egaan ogeessi fayyaa lakkoofsa sana irratti hundaa'ee yookiin immoo haala nama sanaa miidhama jiru ilaaleetu hordoffii yoomitti akka ta'u murteessa waan ta'eedhaaf yeroo yerootti ogeessa fayyaa isaanii bira dhaqanii waliin mari'atanii hordoffii sanatti fufuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa kan biraan eeggannoo nuni gochuu qabnu keessaa akkuma jennee madaan fa'aa sirriitti hin fayyu. Kophee nun kaa'annu, uffata nun kaa'annu fi sochiin nun goonullee murtaa'aa ta'utu irra jira isarratti ta'u. Dhugaa keetti amma akkuma sukkaarri maanni dhibeen sukkaaraa miidhaan inni geessisuu danda'u keessa tokko hidda dhiigaa irratti lammata immoo nervii irratti seenneerra warra nuyi sila kaasne keessa. Yeroo nervii irratti rakkoo fidu namni in adooda. Yeroo adoodu wanti tokko yoo murellee ittiin dhaga'amu jechuudha. Yoo murame akka carraa ta'ee kopheen qabee ta'uu danda'a wanti qara qabu yoo mure makki madaan sun infekshinii argachuu danda'a. Infected yoo ta'e infekshinii yoo jiraate malaa naqa. Malaan sun achitti baakteeriyaan woloreetu gara nanna keessaa illee faca'uu danda'a jechuudha. Lammata hiddi dhiigaa sun yoo miidhameera ta'e akkuma yeroo yerootti hin ilaalamu taanaan kopheen isin qaba taanaan waaniinsa dhiigi sun bakka sana akka gaatti hin ga'u waan ta'eedhaaf innis miidhamuu sanaaf hin saaxila jechuudha. Kanaan maal gochuutu irra jira namni suni guyyaa guyyaatti miilla ilaaluu dhiqachuu lammata kophee itti baay'ee isaanii hin qabne yookiin xinnoo solola'u sana godhachuutu barbaachisaadha jechuudha. Garuu inni guddaan yeroo yerootti miilla isaanii ilaaluu dhiqachuu isaan kun barbaachisoodha jechuudha. Egaa follow up keessattis dhibeelee inni hin finne hin jiru dhibeen sukkaaraadha. Komplikeeshiniin isaa gaafa ilaallu hundumaa irratti dhiibbaa fida ija irratti akkasumas ija dhiigaa narboota onnee irratti kan inni hin tuqne hin jiru. Garuu namoonni sukkaaruma sana qofa ilaaluu irratti xiyyeeffatu. Follow up irratti yookaan immoo medical check up akkam akkamii gochuu qabu namoonni dhibee sukkaaraa qaban. Tokko gaanni dhibeen sukkaaraa jiraannaan lakkoofsa sanatti dabalate. Akkuma amma jennee yeroo deemu sukkaarri sun sirriitti hin to'atamne taanaani
carraanni ijarratti yookiin onnee yookiin kalee irratti balaa fiduu danda'u guddaadha. Kanaaf yoo mallee dhibee fideera ta'e yeroodhaan ilaalamee to'atamuun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf fakkeenyaaf kalee isaanii hojiisee yeroo yerootti ilaalamuu tarii ji'a jaatti yoo fayyaadha ta'e ji'a jaatti si'a tokko ilaalamuun barbaachisaadha. Ija isaanii ilaalamuun barbaachisaadha. Warri sukkaara qaban jechuudha. Onnee isaanii ilaalamuunis barbaachisaadha. Kanaaf warra ammas la jennee itti dabalate nervii isin ilaalu hordoffiin sun sanas hin dabalata waan ta'eedhaaf yeroo ta'e keessatti si'a tokkoon barbaachisa. Fakkeenyaaf ammas la jennu madaafaa yookiin wanti qara ta'e otuun argin nama muruu kan hin danda'u tokko waan adooduufidha. Lammata immoo iji isaanii sirriitti hin argu taanaanis waan irra hojjetan sana hin argan waan ta'eedhaaf waraanuu waan danda'uuf ija isaaniillee qaroon isaanii nagaa ta'uunsi adda baasuun barbaachisaadha. Ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Egaa guddaan isin galateeffadha Dr. Sanbataa as istuudiyoo yookaan doktariitti argamtanii waa'ee dhiibbaa dhiigaas akkasumas immoo waa'ee dhibee sukkaaraa irratti eeggannoo nu gochuu qabnu waan nu barsiistanii fi maqaa daawwattoota keenyaan ulfaadha. Galatoomaas. Daawwattoota keenya turtii har'a qabaachaa turre kan hangamaa ture waan nu dhaggeeffachaa turtaniif galata guddaa qabdu. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan waa'ee fayyaa keessan irratti 70-24 irratti bilbiltanii doktoroota keessan mariisisuu dandeessu. Nama torbanii nu haa godhu hanga torbanitti nagaatti.